bilchina sammuu sammuun bilchaate kana qabaati kana qabaadhu ilmi abbaan abaare gufuu teessu dheessa sammuu fi onnee duwwaa malee kiisii kippii duwwaan eenyuyyuu booddeetti nambisu nama tokkoof yaada isaa hubachuu caalaa wanti si gammachiisu hin jiru hoggantummaan sammuudha malee guddina qaamatii miti nama ergamuu bare gabaatu harree qabsiifataa beekadhu hangam yoo beelofteeyyuu dhugaa waan nyaatamuun hin geeddariin raaree irra gahuuf tabba bahuun barii irra gahuuf dukkana keessa darbuu qabda kanaaf obsi gatii qabaa obsi yoo qophaa taate guyyaan borii qabeenya ati qooddachuuf eeggattuudha jaarraan kun jaarraa mul'ataan injifatani malee jaarraa mufachuun injifatan miti addunyaan sammuu kee fi jecha ati waa'ee keef qabdu keessa jirti nama waan ta'uu qabu ta'uu danda'u akka taatetti of ilaali kan si cinaa jiraate sin fayyanne si biraa fagaates sin miidhu hin rakkatiin wajjin abdii hin kutatin dukkana guddaa keessaa ifa xiqqoon darbuu dandeessa hin dagatin namoonni gocha gaarii baay'ee ati goote irra dongora kee tokkitti yaadatu yaaltee dadhabuun kufaatii miti kufaatiin yaaluu dadhabuudha beekadhu addunyaan kan jijjiiramtu fakkeenya keetiin osoo hin taane ilaalcha keetiin yoo baay'ee kunuunsite adurreen iyyuu qeerrensa of se'u eegalti namni guddaan guyyaan inni xiqqaachuu eegalu gaafa jaalala qarshiin bituu eegalu qofa iccitiin kufaatii tokko nama hunda gammachiisuuf yaaluudha jireenya kee keessatti fakkeessuu dhiisi eenyummaa kee dhugaadhaan namatti dhiyaadhu iccitiin gammachuu argachuu nama irraa waan xiqqaa ofii kee irraa waan guddaadha osoo nama hin ta'in namaaf ta'uun hin jiru hin danda'amu beekadhu osoo wanti si boochisu baay'een jiru ati dandeessee kolfuun jabeenya kan kee mul'isa namoonni yaada kee waa'ee keetii qaban dubbatu malee eenyummaa kee isa dhugaa hin dubbatan jireenyi filannoo baay'ee qabdi garuu hunduma yeroo tokkotti filachuun hin danda'amu hiikni ati jireenyaaf laattu hiika ati eenyummaa keef qabdu irraa madda waan ta'eef baay'achuun dukkanaa mallattoo ifaati baay'achuun rakkinaa mallattoo bal'inaati namoonni biroo waa'ee kee maal akka yaadaniif hin dhiphatin jireenya kee seerota mataa keetiin bohaarsi malee amanamummaan akka daawwitiiti takka yoo cabe akka duriitti siin agarsiisu kaayyoon kee koompaasii jireenya keetiiti itti fayyadame